akkam jirtu hordoftoota koo nageenyi waaqayyoo bakka isin jirtanitti isiniif haa ta'u jirtu nagaa keessanii annagaa koodhaa galanni waaqayyoof haa ta'u koottaa buna haa dhugnu qursii haa nyaannu mucayyoon kunoo buna naa danfisaa jirti qursiillee nyaata jirti jechuudha nuti hundi keenya qursii nyaachaa buna dhugaa jira jechuudha hordoftoota kiyyaa koottaa qursii haa nyaannu bunallee haa dhugnu isiniin jedha. Har'a buna jechuudha istoofitti danfifachaa jira. Egaa namoonni tokko tokko yeroo viidiyoo wantoota tokko tokko gadhiisanii mana keessa ilaaltu yaada kennitu. Asumaan egaa wanti kun gaaffii isinitti ta'uu danda'a. Istoofiin bakka kana taa'aa jechuu dandeessu. Gamanumaan otoo yaada isiniin kennini isiniif dubbadha jedheeni istoofii bakka kana kan keenye istoofii noormaalii eewuu gamadaa garaagaraa akkasuma ampuulii garaagaraa hin sirreessine jechuudha. Kanaaf saaloonii akkasitti keenye istoofii ammaaf dhossinii fayyadamaa jirrasi karaa seera qabeessa miti jechuudha. Walumaa galatti qoxaariin guddaan naannawaa keenya kana hin qaqqabne. Egaa istoofii saaloonii maa keessee jettanii akka gaaffii isinitti hin uumneefin isinii jedhe jechuudha hordoftoota kiyya. Egaa mucayyoon koo kana fakkaattii kunoo qursii nyaachaa jirti akkasuma buna naa danfisaa jirti. Kana fakkaannaa manni koo keessillee kana fakkaataa fataa kan jedhe anillee fataa kanan jedhe manni koollee fataa kan jedhedha hordoftoota kiyya. Egaa mee gara kaameeraa fuulduraatti deebiseetanii anis xiqqoo wayiin dubbadha. Abbaan manaa kiyyallee jira qursii nyaachaa jirra buna dhugaa jirra. Koottaan waliin qursii nyaadhaan waliin buna dhugaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Taaddee haay akkam jirtu jedhiin. Nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Fataa hidhi gaafadhu kaa nagaa. Jirtu fayyaa keessanii. Bakka egaa yaa hundi keenyayyuu yeroo jalqabaa fuula kaameeratiif aaraa. Akkasumadha waan ta'eef hordoftoota kiyyaa gama shiitiin xumureeraa gama abbaa manaa kiyyaa fi ofii kiyyatti sin dabarsa. Egaa hordoftoota kiyyaa kunoo abbaan manaa kiyyas as jira buna waliin dhugaa jirra. Mee nagaa isin gaafatee walitti deebina nagaa gaafadhu hordoftoota keenya. Akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u hordoftoota keenya amma buna dhugaa waa tokko haasaa jirra. Asumaanis nagaa isin gaafachuu barbaanne koottaa buna dhugaa isiniin jecha qursii bunaallee qabna waliin haa fayyadamnu. Koottaa qursii bunaa nyaadhaa bassoo nyaachaa jirra. Akkasuma buna dhugaa isinitti haasaa jirra waan ta'eef namoonni bassoo akkanaa hin beekne namoonni tokko tokko bassoo isa rukutamuu fi bassoo isa cuukkoo jedhan sana beektu. Kuni nyaata baay'ee mi'aawa. Diizaayinii kanaatiinis hin jira jechuudha. Bassoo dhuma isa rukutanii dhugan irraa dhadhaadhaan hojjetama jechuudha. Kun qursii bunaa haala kanaan qopheeffannee nyaachaa jirra. Bunallee jechuudha dhugaa jirra. Hordoftoota keenya koottaa buna haa dhugnu isiniin jedha. Lafti ganama buna dhugaa jirra. Asumaan kana booda dhugnee jirra jechuudha deebinee viidiyoo adda addaa hojjennee dhiyeessina. Isin immoo subscribe, share, copy link gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jechuu barbaanna galatooma. Illee hin galatoomii egaa hordoftoota keenya yeroo baay'ee jechuudha viidiyoo tokko tokko viidiyoo isin bashannansiisanii akkasuma egaa namoonni biyya arabaarra jirtan jechuudha yeroo warri Itoophiyaa kun biyya keessa anillee akkasitti dharra'aa ture jechuudha. Yeroo qursii waliin maatii waliin fayyadamu bakka yeroo maatiin taa'ellee waliin haasa'u otoo carraa kan argadhee jedhee baay'ee tokko hawwaa ture. Har'a immoo kun carraa sana argadhee maatii faana fataa jennee buna dhugaa jirra. Utuma buna dhugnu immoo gaasii yaadanne maaliif hordoftoota keenya guyyuma tokko otoo buna dhugnu viidiyoo waraabnu jedhee abbaa asumaan atillee waan biyya ormaa teessee hawwaa turte baga nagaan itti deebitee argitee haala kanaan teessee maatii kee waliin buna dhugdee buna dhugaa viidiyoo hordoftoota keetiin waraabaa jirta jechuudha. Yaa ameen baay'ee si galateeffadha guddaa galatoomii siin jedha. Egaa isinillee warroonni biyya arabaarra jirtan jechuudha akkuma koo warri amma hojjetaa jirtanii waaqayyoon nagaan biyya abbaa keessanitti isin haa galchuu nagaan galaa isinis kunoo
biyya keessan keessatti maatii keessan wajjiniin akka fataa jettaniif carraa waaqayyoon isinii kennu isiniin jenna. Kanaaf egaa nuti har'a viidiyoo iddaa isinii hojjannee viidiyoo turre jechuudha. Sababiin isaas Itoophiyaa keessatti viidiyoo har'aa boru waraabuun yoo firiidemii qabaatte yoo haala jireenya keetii mijeeffatte hojii tokko mijeeffatte malee zimmeettee Itoophiyaa galtee viidiyoo guyyaa guyyaadhaan waraabuun hin ulfaata jechuudha. Sababa waayifaallee hin qabna. Sababa waayifaa osoo hin taane biizii ta'uu qubaa ta'uurraan kan ka'edha. Viidiyoo guyyaa guyyaadhaan hojjetaa hin jirru. Amma garuu ganamas galgalas yeroo kamuu isinii viidiyoo hojjannaa isinumti nu daawwadhaa. Isiniin jenna hordoftoota kiyya kanarratti maal jettan daawwattoota keenya? Daawwattootaan kana booda viidiyoo hedduu hojjennee akka dhiyeessinuu fi abdii qabna. Gara kanaan duraatis yoo gara biyyaatti waan deebiteef waan tokko mijeessuudhaaf biizii taate hojiiwwan garaagaraa haala mijeeffattee amma tasgabbooftee kanatti deebituutti waan ta'eef amma immoo wantoota si barbaachisan amma silaa si barbaachisu jalaa baafattee waan jirtuuf kana booda viidiyoo sirriitti YouTube irratti akka hojjettu abdiin qabaa. Waliin hojjannaa wantoota nama barsiisan nama bashannansiisan hedduu akka dhiyeessinu abdii qabna. Isin immoo nu hordofaa nu jajjabeessaa isiniin jenna. Hordoftoonni keenya kanaan nu bira dhaabbadha. Egaa hordoftoota keenya dhugaadha. Viidiyoo akkuma bilisummaan jedhee viidiyoo babbareedaa isinii hojjanna. Yeroo tokko viidiyoo bifa tokkoo jettee yoo waraabde nama nuffisiisuu danda'a. Namoonni immoo yeroo kana wantoota nama bashannansiisan wantoota sammuu isaanii bashannansiisan ilaaluu waan barbaadaniif zimmeettee waasaa yoo haasofte viidiyoon sun illee ilaalamu jechuudha. Ammaaf garuu baqa raankiillee wantoota bakka barnootaaf ta'anillee gorsallee waan garaagaraa qabannee isiniif dhufna. Garuu isin nu jajjabeessaa. Gama keenya rakkoon hin jiru. Kana booda yeroo darbe wayis viidiyoo isinii hojjedhee hin dhufnaa isiniin jedheen ture. Garuu immoo dhuguma dubbachuudhaaf haala hojiitu nu mijoomne ture yeroo sana namni wayis gibbiidhaan hojjetaa turanii. Kanaaf immoo yeroo sana viidiyoo waraabuu irratti hin tolle maaliif jennaan sagalee yeroo nuti viidiyoo waraabnu sagaleetu gala waan ta'eef namni Itoophiyaa keessatti immoo hojjetaa gibbiidhaa yoo qabaattis hojjetaa sana viidiyoo yeroo waraabdu eeyyamamaa miti jechuudha. Kanaaf walumaa galatti gibbii keessa qofa osoo hin taane bakka garaagaraa viidiyoo yeroo waraabdee namoota tokko yoo ta'e malee viidiyoo si waraabsisanii kanallee amanaan turre namoonni nu dursanii Itoophiyaa galan viidiyoo nu waraabsisanii dhorkaadha maal yeroo jedhanii ani mataan koo amanaa hin turre. Garuu Itoophiyaa keessatti namni miidiyaa akkanaa keessattuu yuutuubii tiiktookii illee beekame miidiyaa yuutuubii jedhamee viidiyoo waraabama jettee wajjin ta'e namananii. Kanaaf egaa walumaa galatti yeroo sanallee isin sobuu kootii miti akkaataa viidiyootti waraabutu na dhibe. Amma wanti hunduu mijatee xumurree waan hojjetaa jiru sanas xumurree waan ta'eef viidiyoo haaraadhaan isinii dhufna. Kanuma qabna har'aaf yaada bunas isin affeerree qursiis isin affeerree koottaa nyaadhaa koottaa dhugaan wajjin bashannanaa isiniin jenneera. Mucayyoo keenya wajjin illee wal isin barsiifneera. Mucayyoo keenyas nuuf eebbisaa. Egaa aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti gama kootiin fayyaa nagaa naaf qabaadha. Nagaa ittiin bakka nagaatti. Fayyaa nuu ta'a waan nu daawwattaniif galatooma. Baay'ee.